maakiin as gaafattee hin duute Abdurrahman Taagoor dhufuuf maatii ta'an keessatti. Asitti. Wallahi ani wanti akka ijoollee mana madaam dalagachuu biyyaa baanii gaafa biyya isaanii kaayyoon isaanii osoo galmaan hin gahin karaa irratti hafan akka isaanii namni garaa na balleessu addunyaa kanarra wallahi billaahi hin jiru jechuudha. Guyyaa tokkollee osoo nyaata nagaa hin nyaatin jechuudha. Guyyaa tokkollee uffata gaarii osoo hin uffatin nama biraatiif jiraachaa gaafa lubbuun isaanii baddee wallahi duuti bakka jechuun hedduu ulfaata wallahi jechuun ijoolleen mana madaam baay'ee yoo miidhaman yoo waa ta'an garaa kanaan na bada wallahi la'ansi wallahi duuti nama hundaafuu gaa jechuun duuti namni hundiyuu garaa nama nyaatti garuu akka ijoollee mana madaamii jiru osoo guyyaa tokko nyaata waan madaamirraa hambiste osoo nyaatanii osoo nagaa nyaata garaa isaanii waan gaarii osoo nyaatin waan gaarii osoo hin uffatin osoo yallaa ta'aniidhaan mudhiin isaanii kutamte guyyaa tokko hin teenya jaanii kararratti yoo hafan garaa nama balleessan wallahi la'ansi. Ijoollee isa jiru asli. Ijoollee isaati Oromiyaa keessa sila. Beektaa ammaa ani amma beektaa bootaa hin gaafanne amma suphee kana manatti beekfate bilbila. Dawalee ni gaafate bootaa akka karra ta'e. Maal ijee gaafate? Ashi maan gaafate ashi. Rabbi raamataa godhu wallahi. Wallahi hundi keessanuu akkuma rabbiin haadha abbaan keessan biraan nagiyaan somataa isin dhukkubee baatanitti nagiyaa rabbii isin agarchu wallahi. Nagiyaa warratti ergu. Asi internetii kiyyan dhaabbata. Laawudirra godhi mee laawudirra godhi. Yaa dhagaanii. Oyeshi dibbo. Assalaamu alaikum akkam nagiyaa hin dhagaamaa? Hin dhagaamaa? Hin dhagaamee? Akkam nagiyaa fayyaadha maakiidha? Ni dhagaama maakii ni dhagaama. Maal taatee? Hin beeka maakii akkam nagaa jirta? Nagaa fayyaadha. Maal taateeti? Maakii wallahi wanni isaan ta'an. Waan baay'ee garaa nama nyaatu ganama hirribaa ka'anii tokko kushiinaa yoo seenan nama lama gaazii malattannanaa bulee halkan gaazii yoo qabsiisani. Manni ganama yoo qabsiisan itti dhuka'e jechuudha. Lachuu ni gubattee takka biraa lubbuun darbeera. Way garaa. Mana madaamitti moo? Mana madaamitti jechuudha. Yani እናት haadha koo inni barbaanneef maal akka ta'e beektaa mucattii nama duuteetuun wallahi haati isii gara waggaa 15 dhibamtee keessa aslii bilbilee dadhabne haadha tana yaaladha jettee haadha tana qarqara jettee biyya kana dhuftee otoo haadhaaf gubattu ufiifuu gubatte jechuudha reeffesiis. Eessa sila Oromiyaa keessa eessa sila? Jine awwaallee irraa. Hariyoo haadha sana. Haadha sii dhukkubsii. Qarqaartu waan duuteef osoo haadha. Dasan xiqqeessuma wayii qarqaarre jennee yaadnee turre asli yoo rabbi bilbillu. Kootu gastii kootuti fooloo si deemsatiin asliidhaan waliin isin qunnamsiisaanaa waliin qunnamsiisan. Moo lubbuun hin jirti. Dhageessaa? Hunduuteerti. Jechuudha gaazii tutti dhoo'e. Akkan jeetiin dhaga'ama sagaleen kiyya. Hin dhaga'ama. Biree. Ni dhaga'amame. Sagaleen akkan jee micoon eessa Oromiyaa keessa eessa? Beeki eessaan otoo bilbila keenyaa kenni maaki yookaan namoonni ergi yookaan biree naa qabatu kan sitti erga. Gaafadhu mee Oromiyaa keessa eessa jee gaafadhu. Eessa jedhe. Miskiin. Carraa. Tiji saabi. Ni gargaara rakkoon hin jiru wallahi laazim min gargaarsinaan rakkoon hin jiru. Garaa nama nyaatti wallahi hedduu. Tiji saabi mee saabi. Biyyi ishee eessa dhaloota isheetti ishiin? Maqaan isaa eenyu?
Rakkoon hin jiru bakka akkuma feete Saan Oromoo ta'uu gahaadha garuu just Eenyu maqaa isaa lubbu. Sultaan. Lakkoofsa ko barreessi biree siifan kennamu saraa. kuni bari gastii miti bar guys. Lakkaasuun baraatu TikTok nama barbaada allabas. Inta akkasitti. Kuni laayifii walii dhufne inni mucaan kun haa bahuuti haa dhufu inni. Hala. Yaa. Tolee kufalfamee amma dhalaa rabbiin urjina. Tolee kufalfamee. Ati bai shi si deebisu. Seeni jayin mi. Biree lakkoofsa ko barreessi. Maati lakkoofsa ko barreessi. Ijoollee maal galgala ugaa raftan gaazii dambiidhaan cheekii godhatanaan agartanii Gaazii amma durallee dubbadheen jira waan kana. Gaazii cufaa guys gaazii cufaa. Gaazii dhoohi taanaan rakkoodha wallaa laansimu. Waan eessa jiru barasa. Isaan liivii seeni jayin gastiin ergatiin laayivii mataa isaatiin haa seenuu qaba. Guys, kun nama bu'annaa bu'uuraa. Ani yoon ta'e yaajjaa yaada. Sanuu nama haadha isii yaalachuudhaaf biyyaa baatee ifi gubatte. Sultaan ofuma keeti laayifii seenata laayifii keeti. Gastii miti beekte laayifii seenatu nusi ergina. Yookiin immoo gastii hiyyaa dhufu. Gadi eeyyatiin. Dubaan akkamittiin harkarree amma harkuun danda'u bara. Seenee kun qo'ee seena jedhe. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbiiti. Madaan gaazina keessaa dhugaa rabbiiti. Agartan duba tanaan dura abudaa biratti wanna ta'a. Baay'ee ulfaata gaazina akka gaazii badaan jiru kanarra akkatti du'u nama ho'i. Baay'ee rabbi jira kushina waliin tanii baatan gaazii ulfaata. Cheekii godhaa deebi'aa tu galgal. Cheekii godhaa. Sin cufaadha seetanii deemtanii akka itti sodaatu. badanii bulee. Wanti akka gaazii sodaatu gisee meeqa laala? Gisee meeqa? Wadaadha gaazii wal gisee bantan. Foolee gaafatan foolee bita gaafa tokko banaa bulcheetiin manni kun hundi ni hojjetu jiji. Manni kun foolee fidii yaa bulaal ta'in afuraniin tadeemtu tanaatiin dhaqee akka cufe akkam. Ofii foolee dhukkaa barbaadu yoo dhukkee mana guutuu atis hin jirtu bissan. Gaaziin badaa jechuun jireenya kee balleessa gaaziin cufuun isinirra jiraata. Micoota kan yaadattanii amma durata gaaziin itti dhoohee akkasitti micoon sun yuutuubara micoon suni guyyaa iidaan natti fakkaate micoon hagaafas akkas taate yaadattanii naa bakka hundi namni as siqafattu. Ana laan lubbu harkaan koo dhagattu kana gaazii na gubeera. Laakkana. Yaadattanii micoo san yamanitti Madaaliin baay'een badu. ayyaama guddaadhaan gaazini akkasitti micoo san akkumaan kuchiise jechuu wallaa.